Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton nageenya keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u isiniin jenna. Har'a sagantaa tokko sagantaa addaa haala yeroo irratti qabannee isiniif dhiyaanneeti kan nuti jirru. Sagantaan kunis haala yeroo ammaa kana baha giddu galeessaa keessa jirtu akkasumas dhiibbaa waraanaa baha giddu galeessaa keessatti adeemaa jiru kanaan ammoo guutuu addunyaa kana keessatti mudataa jiru wal qabate guutuu isaa isin biraan kan geenyu ta'a. Sagantaa kana qopheessee isin biraan gahatiin jiru an Amiin Shubbiseetii hanga xumuraattiin waliin akka turtan asumaan isin affeerra. Bitootessa 28 bara 2026 akka lakkoofsa Girigooriyaa yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti Israa'elii fi Ameerikaan waliin ta'uudhaan yookaan tokkoomuudhaan Iraan irratti waraana banan. Waraan isaan Iraan irratti bananiin hoogganaa ol'aanaa Iraan kan ta'an Ayatollah Ali Khamenei dabalatee qondaaltonni waraanaa hedduun guyyaa sanitti kan isaan dhumanii. Iraan ammoo haaloo bahuudhaaf biyyoota baha giddu galeessaa keessattuu biyyoota Arabaa jedhaman kanneen warroota boba'aadhaan badhaadhan jedhamanii addunyaa kana keessatti yeroo ammaa qabeenyi isaanii akkaan saffisaan guddataatiin jiran kana haleeluu itti fufteetii kan isheen jirtu. Adeemsi waraana kanaa guyyaa har'aa kana guyyaa 33 gaheetiin jira. Kun ammoo baatii tokkoo fi guyyaa 3 jechuudha. Adeemsa baatii tokkoo fi guyyaa 3 kana keessatti maaltu mudatee maaltu deemaa jira gara fuulduraatitti hoo maaltu deema waan jedhu guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Guyyaa waraanni Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti haleellaa banan kan irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti yoo xiqqaate namoota 3,000 oltu wareegame. Namoota 3,000 ol wareegame kana Israa'el keessattis kan hammatudha. Israa'el keessatti akka daataan kun agarsiisutti namoota 20 hin caalleetu du'ee jedha. Biyyoota namoonni hedduun keessatti wareegaman yookaan lubbuu dhaban keessaa Iraan nama 1,937 hanga guyyaa kaleessaa galgalaatti waraana kanaan lubbuu isaanii dhabanii namoonni gara 24,000 ol ta'an ammoo madaa'aniiti kan isaan jiran. Qabeenyi biiliyoona hedduun lakkaa'amu ammootu barbadaa'eeti kan isaan jiru. Itti aansuudhaan ammoo Libaanos keessatti sababa waraana Hezbollaan yookaan gareen hidhatee Iraaniin deeggarama jedhamee maqaan isaa warroota lixaatiin kahu Israa'el irratti banee wal qabatee daangaa waraana lafootiin Israa'el gara Libaanos yookaan Lubnaan seenteen nama 1,238 hanga guyyaa kaleessaa galgalaatti lubbuun isaanii yoo bahu namoota gara 60,000 olii ammoo qa'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaanis madaa'aniiti kan isaan jiran. Kanumaan wal qabatee Israa'el ammoo daangaa kiloomeetira 30 ol ta'u waraana isheetiin qabattee gaafa waraanni kun qabbanaa'es daangaa kiloomeetira 30 ol ta'u kana keessatti waraanni Israa'el akka hafuu fi daangaan kun Israa'eliin jalatti akka deebi'u himteetii kan isheen jirtu. Egaa lubbuu namaatiin alatti ammoo kasaaraan qabeenya irratti kan gahee baha giddu galeessaa kana keessatti qabeenyi shallagame. Hanga guyyaa kaleessaa kanatti maallaqa doolaara Ameerikaa biiliyoona 194tu gahee jechuudha. Kun ammoo akka tilmaamaan kanaa oli jedhameeti kan inni bahee namoota miiliyoona 3.4 ol ammoo hojii isaanii dhabaniiti kan isaan jiran. Namoonni miiliyoona 4 ol ta'an ammoo sarara hiyyummaatii gaditti gadi bu'aniiti kan isaan jiran. Asumaaniyyuu sarara hiyyummaa jechuun namni tokko qabeenyi isaa yookaan oolmaan guyyaa isaa ganama hanga galgalaatti wanti isa oolchu birrii 100 yoo ta'e namoonni guyyaa guutuu wanti isaan oolchu jechuudha. Fakkeenyaaf birriin 100 ganama lafti bariitee hanga galgalaatitti isa yoo oolchu ta'e sarara hiyyummaa kan jedhamu 50 jechuudha. Walakkaa oolmaa isaa seenii gadi. Namoonni miiliyoona 4 ta'an kun ammoo sarara hiyyummaatii gaditti paarsantii kaahamee gaditti gadi bu'ee jira jechuudha. Kana jechuun namni guyyaatti maallaqni yookaan birriin 100 isa oolchitu sarara hiyyummaatii gaditti yeroo gadi bu'u birrii 40 gaditti gadi bu'eetii kan inni jiru jechuudha akka odeeffannoo kanaatitti jechuudha. Kun ammoo lakkoofsa biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiranii wal qabee yoo wal bira ilaalamu biyyoota hedduu qacaaluudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne biyyi Bahareen baha giddu galeessaa yookaan biyyoota Arabaa kana keessa jirtu lakkoofsi baay'ina uummata ishee guutuu uummataa keessatti miiliyoona 1.6 hanga miiliyoona 1.7 jedhameeti kan inni shallagamu. Namoonni sababa waraana kanaatiin hojii isaanii dhaban kun ammoo kasarara hiyyummaatiin gadi bu'e ammoo miiliyoona 3.4 hanga miiliyoona 4ti. Kana jechuun ammoo baay'ina biyya tokko dachaa 2 yookaan dachaa 3 kan ta'u hiyyummaa kana keessatti kufaniiru kan isaan agarsiisu. Kanumaan wal qabatee akka qorannoon baankii addunyaa baasee fi gamtaan Awurooppaa yookaan Awurooppaan Yuuniyen baasetti magaalaa Gazaa yookaan Gaazaa kan Filisteemota deebisanii ijaaruudhaaf maallaqa Ameerikaa yookaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 53tu gahaadha jedha. Yeroo ammaa kana kasaaraan baha giddu galeessaa kana keessatti gahe biiliyoona 194 kun doolaaraan kan inni shallagamu doolaara biiliyoona 194. Kun ammootu sadii fi hirameetiin magaalaa Gazaa kana kan akka magaalaa Gazaa kana magaalaa sadii
deebisee ijaaruu ni danda'a jechuudha. Kasaaraan guyyoota 33 kana qofa keessatti gahee akka shallaga baankii addunyaatitti jechuudha. Baankiin addunyaa akka ibsa baasetti jechuudha bara 2026 kana gara jalqabaa keessatti Gazaa deebisanii ijaaruudhaaf bu'uuraalee misoomaa hunda daandii qabatee ibsaa, bishaan akkasumas qorichoota hospitaalotaaf raabsamu, nyaata waan hunda dabalatee guutuu magaalaa Gazaa kana deebisuudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 70 kan hin caalletu nu barbaachisa jedhee baaseetii kan inni jiru. Kun ammoo 70 baay'isuu 3 yoo godhameyyuu kasaaraa guyyoota 33 kana keessatti biyyoota Arabaa kana irratti gaheen kan wal madaaluyyuu miti jechuudha. Kanatu caalaa waan jedhudha. Taateewwan gurguddoo baatii tokko kana keessatti taran yookaan ammootu baatii kana keessatti ta'an yeroo isin biraan geennu ammootu US fi Israa'el bitootessa 28 bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti waraana kallattiidhaan Iraan irratti akkuma bananiin taateewwan gurguddoon hedduu raawwatameeti kan isaan jiru. Taateewwan kana keessaa taateen jalqabaa imaamni yookaan hoogganaan ol'aanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei lubbuudhaan darbu. Isaan qofa osoo hin taane hooggantoonni ol'aanoon baay'ee barbaachisoo biyyattiidhaaf tahan waraana kana keessatti lubbuu isaanii dhabuun taatee addaa ta'ee galmaaheeti kan isaan jiru. Kanuma haaloo bahuudhaaf ammoo deebitee waan Iraan baha giddu galeessaa kana keessatti taasisaa jirtullee taatee addaa jedhamee qophatti kan inni galmaaheetiin jiru. Isaanis haaloo bahuudhaaf aariidhaan biyyoota Arabaa kana haleelaa kan jiran yoo ta'u, sababni yookaan ammoo xiyyeeffannoon isaa ammootu biyyoota Arabaa kana dhahuu akka hin taanellee irra deddeebi'anii karaa ministeera dhimma alaa isaaniitiin ibsaa jiran. Wanti isaan barbaadan kaayyoon isaanii jalqabaa maalidhaa? Beeziiwwan waraanaa Ameerikaa baha giddu galeessaa kana keessa jiru biyyoota keessattuu kan akka Kuwait, Saawud Arabiyaa, Bahareen, Oomaanii fi kanneen kana fakkaatan keessa beeziin Ameerikaa gurguddaa waan jiruuf beeziiwwan kana jala laamshessuu yookaan daaraa godhuu barbadeessuu guutumaan guututti yoo guutumaan guututti barbadaa'uu baate ammoo paarsantii guddaadhaan gadi hir'isuu fi akka achirraa ka'ee jeettiiwwan Ameerikaa bararanii Iraan yookaan Teheraan hin dhoofne gochuudhaaf kan isaan haaloo bahaatii kan isaan jiran kunillee taatee addaa guddaa ta'e galmaahiitii kan inni jiru. Kana qofa irratti hin daangofne Iraan waan maqaa Israa'elii fi Ameerikaatiin wal qabatu hunduma isaa baha giddu galeessaa kana keessatti akkasumas hanga daangaa Awurooppaatti achi ce'utti illee biyya akka Roomaaniyaa keessatti illee rukutuudhaaf wanti isin waadaa galaa jirtu yookaan akeekkachiisa kennaa jirtu illee hedduutu jira. Kanaan wal qabatee ammoo Maayikiroosooftii fi Googilii dhaabbilee jedhaman dhaabbilee gurguddoo basaasa Ameerikaatiif bu'aa guddaa qaban jedhamee yeroo ammaa kana yaadamaa jiru. Kanaan durallee hojiiwwan gurguddaa bara 1990 achi durallee waraanota baha giddu galeessaa kana keessatti adeemaa ture gargaaree jira jedhamee kan inni yaadamu kanallee akkaan laamshessuuf yookaan ammootu dandeettii isaa gadi buusuudhaaf irratti xiyyeeffatteetii kan isiin hojjetaa jirtu jechuudha. Waraana Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiru kana ammootu kasaaraa guddaan akka irratti gahillee kan inni himamu kanumaan wal qabatee jeettiiwwan waraanaa maallaqa qaaliidhaan yookaan doolaara baay'ee ol ka'aa ta'een bitaman baasiin guddaan itti bahee hojjetamanii waraanaaf bobbaafaman hedduun isaanii qilleensa irratti dhahamee kan inni kufaatii jiru. Kanumaan wal qabatee ammoo Ameerikaan guyyaa tokko qofa keessatti doolaara biiliyoona 2 olitti tilmaamamu kan isheen baasaatii jirtu jechuudha. Biiliyoona 2 jechuun ammoo maallaqa Itoophiyaatti yoo shallagamu yookaan yoo sharafamu gatiin isaa akkaan ol ka'aa akka ta'e namni hundiyyuu ka beekudha. Taateen biraa ammoo taateen guddaan Iraan keessatti Israa'el milkeessineerra jedhanii gamoorra Israa'elii fi Ameerikaatiin ittiin dhaadachaa turan ajjeechaa Alii Laarjiyaaniiti. Alii Laarjiyaanii maqaan isaa guutuun Alii Ardaashir Laarjiyaanii jedhama. Namni kun waggoota hedduuf osoo hin mul'atin, osoo hawaasatti as hin bahin, osoo fuulli isaa hin mul'atin tajaajila gorsaa kennuudhaan kan isaan beekamanii. Tajaajilli gorsaa isaan kennan kun adeemsa haala waraanaa kana keessatti bara 1979 irraa kan Iraan itti qophaa'aa turte yoo xiqqaate waggoota 41 akkas kan isaan itti qophaa'aa turani. Waggoota 41 kanaaf ammoo akka gorsaatitti jechuun gorsaa ol aanaa tahee duubaan dhokatee akka lafee dugdaatitti kan inni hoogganaatii ture. Kana jechuun warroonni lixaa gaafa isaa ajjeesan Ayatollaa caalaa nama akkaan furtuu ol aanaa Iraan ta'e ajjeefneetii jirra jedhanii kan isaan galatoonfataallee baay'ee gammadaa turan nama kanaadha jechuudha. Kun ammoo kophaa isaatitti taatee addaa ta'ee galmaa'ee jira. Namni kun dabalataan ammootu gorsaa qofa osoo hin taane hoogganaa tika Iraan jechuudha. Tika Iraan jechuun waraana Iraan kana guutuu isaatitti akka hooggansaatitti duubaan osoo asii hin mul'atin osoo qaamaan hin mul'atin hooggantoota ol'aanoo Iraan kan tahan bakka isaan jiranitti odeeffannoowwan garaagaraa geessuudhaan ajajoota garaagaraa kennuudhaan beeziiwwan Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiran irratti tarkaanfiiwwan garaagaraa akka fudhatamu
gorsuudhaan kan isaan beekamanidha. Taateen guddaan inni biraa mootu hulaan Hormuz yookaan Strait of Hormuz kan inni jedhamu baha giddu galeessaa kana keessatti akkaan faayidaa kan qabu baha giddu galeessaa qofaayyuu osoo hin taane guutummaa addunyaa keessattiyyuu hulaa dhiibbaa guddaa uumuu danda'u cufamuu isaati. Hulaan kun cufamuudhaan ammoo biyya keenya Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa kana keessa almost guutuu kan jedhamu irratti rakkoon hamaan gaheeti kan inni jiru. Fakkeenya fudhachuu kan dandeenyu biyyuma keenya keessatti yeroo ammaa kana hanqinni boba'aa akka mudachuu taarifni yookaan tiraanspoortiin akkaan dabaluu naannoodhaa naannootti imaluudhaaf maallaqa guddaa baasuu maallaqa namni qabu maallaqa san baasuudhaan alattiyyuu yeroo baay'eedhaaf baasiiwwan garaagaraatiif saaxilamuu iddoo buufata konkolaataa tokkorraa buufata konkolaataa biraa deemuudhaaf rakkatanii achi keessa yeroo hedduuf turuu guyyoota hedduuf turuun yeroo ammaa kana rakkoon inni mudatee qaala'insa boba'aa fi wantoota kanaan wal qabataniin akkaan ol ka'aa kan taasisee cufamuu hulaa kanaati jechuudha. Hulaan kun maaliif kana hunda barbaachise kan jedhu ammoo waan xiqqoo irraa ilaalla. Strait of Hormuz yookaan hulaan Hormuz jedhamu kun akka guutuu addunyaatitti dhibbantaa 20 kan inni qabatu jecha daldala dhibbantaa 20. Daldala dhibbantaa 20 jechuun ammoo guutuu addunyaa kana bal'atu keessa hulaan takkettiituun daldala parsantii 20 qabatti jechuun akkaan guddaa fi dhiibbaa kan uumu jechuudha. Yeroo ammaa kanumaan wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hulaa kana bansiisuudhaaf dhaadannoowwan garaagaraa guyyaa guyyaatti illee kan inni kaasaa ture. Sa'aatiiwwan 48 keessatti yoo hulaa kana hin banin ta'ee Iraaniin iddoowwan barbaachisaa Iraan ta'an bakka Iraan yoo bakki sun dhahame jalaa dhahame jiraachuu mayyuu hin dandeenye bu'uuraalee misoomaa akkaan barbaachisaa ta'an ni rukuta jedhee dhaadataati ture. Sa'aatiiwwan 48 sun ammoo erga darbanii guyyoota 5 dheeressee ture. Guyyoota 5 san keessatti illee ammallee guyyoota 5 sun erga darbanii booda yeroo hin beekamneef dabarsinee irra jedhee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka banamuuf dhiibbaa uumaa ture. Naannawa sanitti iddoo odola argamtullee ni to'anna jedhee yeroo ammaa kana haasa'aatii kan inni jiru. Kanaan wal qabatee ammoo guyyaa kaleessa haasa'a addaa ho'i haasa'ee addunyaan guutuu wal harkaa fuudhaatii ture. Kunis UK yookaan United Kingdom Briteeniif England kan jennee nu waamnuuf ergaa addaa tokko dhaamee ture. Boba'aa yoo barbaaddan kootaa nurraa bitadhaa guyyaa har'aa kanaaf. Yoo har'a bira tare ammoo deemaa humnaan ulaa Hormuz kana banadhaa itti fayyadamaa jedhee dhaamsa addaa dhaameefii jira. Kanaan dura pirezidaantiin yookaan ministeerri muummee England Keir Starmer namni jedhamu ulaa kana itti makamnee isin waliin hin bannu jedhee didee ture. Erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasaa kana taasisee sa'aatiiwwan 5 keessatti UK'n waraana 1,000 ol garasitti ni ergina jettee waadaa galteerti jechuudha. Garuu hanga ammaatti osoo hin ergin hafteerti sababa isaa kan hin beekamne. Kanaan wal qabatee ammoo biyyoonni Awurooppaa hedduun kanneen michuu Ameerikaa fi Israa'el ta'an yeroo ammaa kana faallaa isaanii dhaabataatii kan isaan jiran. Biyyoota kana keessaa biyyi akkaan Ameerikaadhaan walitti dhihaatti jedhameeti kanaan dura haasa'amaa ture. Faransaayiin fudhachuu ni dandeenya, Ispeen, Xaaliyaanii fi kanneen biroo fudhachuu ni dandeenya. Akka fakkeenyaatti jalqaba irratti guyyaa kaleessaa irra jalqabanii ibsa kan baasan Ispeen xiyyaarri waraanaa Ameerikaa qilleensa keenyarra qubatee beezii keenyarra qubatee Iraaniin dhahuun hafee qilleensa keenya keessayyuu bahuu hin danda'u ibsa jiru ibsa cimaa baasaniiti kan isaan jiran. Isatti makamuudhaan halkan edaa ammoo Xaaliyaanis ibsa wal fakkaataa baastee jirti. Beezii guddaa Siisilii iddoo jedhamu keessaa naannoo Siisilii Xaaliyaan gara kibbaatitti gara galaanaatti gad aanu kan isaan qaban. Naannoo san keessa yeroo baay'ee jettiiwwan waraanaa biyyoota lixaa kun qubatanii achirraa kahanii biyyoota Arabaa kana to'achuu biyyoota baha fagoo kanneen jedhaman keessatti ammoo gochoota basaasaa hedduu kan isaan achirratti adeemsisan guyyaa kaleessaa ammoo muummeen ministeeraa Xaaliyaanis ejjennoo isaanii kana cimsanii waraanni Ameerikaa yookaan xiyyaarri waraanaa Ameerikaa beezii kanarra tasumayyuu qubachuu hin danda'u as keessallee darbuu hin danda'u jechuudhaan kan isaan baasan. Taateen inni biraa taatee addaa jedhamee akkaan yeroo ammaa kana eeggamaa jiru ammoo dhaadannoo Iraan biyyoota baha giddugaleessaa jedhaman kanneen biyyoota Arabaatiin to'ataman kanneen keessatti waan addaa tokko taatee addaa tokko nan godha jettee kanaan dura dubbattee turte. Taateen isheen nan godha jettee dubbattee kana keessattuu keebilii intarneetaa muruu karaa bishaan ittiin darbu muruu kanneen kana fakkaatan irratti illee dhaadannoo hedduu kaafteeti kan isin jirtu. Kanatti yoo deebinu ammoo keessattuu bishaan baha giddugaleessaa kana keessatti bishaan ashaboo yookaan bishaan kuraawaa jedhamuun beekamu bishaan baharaa yookaan galaanumarraa kan isaan jallifatanii warshaa seensanii qulqulleessanii calalanii achii fuudhanii gara hawaasa isaaniitti raabsanii hawaasni isaanii akka itti fayyadamu kan isaan taasisan. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne biyya Oomaan keessatti biyyi Oomaan kunis biyyuma baha giddugaleessaa kana keessatti argamtu biyyoota Arabaati. Bishaan qulqulluun biyyattiin tun qabdu parsantii 2 qofaa jedha akka qorannoon argisiisutti. Parsantii 2 jechuun almost hin jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee parsantii 98 eessaa fidanii uummata kanaaf raabsan baay'ina uummata miliyoonii hedduu kanaaf kan raabsan
galaanarraa fidanii warshaatti seensisanii qulqulleessaniiti kan isaan raabsan. Isaan qofaa miti akka fakkeenyaatti kan isaan fudhadhe malee biyyoonni Arabaa kun guutuun isaanii biyyoota burqaan isaan keessa hin jirre, biyyoota lagni isaan keessa hin jirre, biyyoota isaan galaanumarraa dhufanii galaanuma fudhatanii warshaa galaanatti qabanii isa qulqulleessanii deebi'anii ummataaf kan isaan raabsan jechuudha. Gaafa isaan ujummoo isaan bishaan kana keessa dabarsanii gara hawaasaatti dabarsan kana galaanarraa kallattiidhaan bahu kana gaafa Iraan murte guutumaan guututti lubbuun namaa kan dhaabatu ta'a jechuudha. Kunis sodaachisa ol'aanaadha. Sodaachisni guddaan Iraan yeroo ammaa kana kaasaa jirtu ammoo keessattuu naannoo ulaa Hormuz kana keessa keebiliin darbu, keebiliin intarneetaa, keebiliin hedduun ulaa kana keessaa kan inni darbu jechuudha. Iraan maal dhaadachaa jirti yoo Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa Iraan kallattiidhaan kan dhooftu taate ulaa kana muraa jetti. Gaafa ulaan kun murame rakkoon guutuu addunyaa kana keessatti kan inni mudatu. Fakkeenyaaf biyya keenya iyyuu fudhachuun hin danda'ama. Gaafa ulaan kun murame baankii fayyadamuun hin danda'u tokkoffaa. Odeeffannoo garaagaraa kan akka Feesbuukaa, kan akka Tiiktook wantoota miidiyaan hawaasummaa kun ittiin darbu guutuun isaa hin cita. Lammaffaa intarneetiin citaa bilbilaan haasa'uun hin danda'amu. Hattaan baankii dhaqanii baankiidhaan maallaqa baafatanii itti fayyadamuun illee hin danda'amu. Sisteemni baankii illee addaan cita waan ta'eef kun rakkoo baay'ee guddaadha. Furmaan isaa ammoo naannoo Strait of Hormuz yookaan Hulaa Hormuz jedhamu kana keessatti kan inni argamu. Labsiin biraatii fi isa xumuraa kan guyyaa har'aatiif yeroo keenyaan wal qabatee isiniif kaasnu ammootu labsii Israa'el guyyaa kaleessa penalty of Diz yookaan ammoo Diz penalty jechuudhaan Filisxeemota irratti isheen baafteedha. Filisxeemonni kunniin hidhamtoota yookaan booji'amtoota Israa'eliin qabanii manneen hidhaa keessatti kan isaan argaman. Manneen hidhaa isaan keessatti argaman ammoo kan Israa'el to'attudha. Kana maal isaan wanti isaan labsan paarlaamaa Israa'eliin kan yaadni kun jalqaba torbee darbe kana keessa paarlaamaa Israa'elitti dhiyaate. Paarlaamaa Israa'elitti dhiyaatee namoonni achi keessa jiran akka ajjeefaman, akka yakkamtootaatti fudhatamanii namoonni mana hidhaa kana keessa booji'amanii tarii ammoo humnaan qabamanii dhufanii achi keessa jiran akka ajjeefaman yookaan duuti akka isaan irratti murtaa'u kan jedhu deez peenaalitii jedhanii kan isaan baasan paarlaamaadhaaf dhiyaatee paarlaamaaf yeroo dhiyaatu nama 62 yookaan namoota paarlaamaa keessa jiran 62 harki irratti baafamee fudhatame. Namoonni 48 ni mormee namni tokko ammoo sagalee osoo hin kennin hafee jechuudha. Namoota paarlaamaa kanneen keessa harka caalaan 62 waan ta'eef 62 fudhatamee paarsantiin ol'aanaa waan fudhatameef duuti akka irratti murtaa'u godhame. Namoonni yoo xiqqaatee gara 10,000 olitti mana hidhaa kana keessa jira jedhamee tilmaamama. Guyyaa kaleessaa galgala namoota 86 irratti duuti kun adeemsifameetii kan inni jiru. Tolee walumaa galatti waraanni baha giddu galeessaa keessatti adeemaa jiru kun ka'umsi isaatiif akkasumas kaayyoon inni qabatee ka'ellee kaayyoowwan yoo xiqqaate gara 3tti tilmaamaman akka xiinxaltoonni garaagaraa kaasanii fi miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kaasanitti illee kaayyoo 3 hin caalleedha jedhaniiti kan isaan kaasan. Kaayyoon jalqabaa akka jedhametti Great Israel waan jedhamu yookaan Israa'el guddoo jedhanii akkaataa warroonni Israa'el yookaan Ayihudootaa kun ittiin haasa'atan hooggantoonni Israa'el ittiin haasa'an kana keessatti Great Israel yookaan Israa'el guddoo baha giddu galeessaa kana keessatti kaartaanis guddoo, humnaanis guddoo, qabeenyaanis guddoo addunyaa kana kan to'achuu dandeettu jedhanii yaada isaan qaban kana ijaaruu wanti jedhamullee hin jira. Akka qorannoon tokko agarsiisutti ammoo kanuma ijaaruudhaaf ammoo Israa'el dhiibbaa Ameerikaa irratti gootee Ameerikaallee dhiibbaa kanaan gara waraanaatti seensiftee warri jedhanillee ni jiru. Inni lammaffaa ammoo yuuraaniyeemii yeroo ammaa kana Iraan ijaaraatiin jirtu. Yuuraaniyeemiin Iraan ijaaraa jirtu keessattuu erga Ayatollaa Alii kana osoo hin taane Ayatollaan isa dura bara 1979 filame yookaan humnaan gara aangootti dhufe as ijaarsi yuuraaniyeemii yookaan meeshaan nukleeraa ijaaruudhaaf yuuraaniyeemii gabbisuun kun kan itti fufee hanga har'aa gahe kana takki yookaan jalaa balleessu yookaan ammoo Ameerikaan kan dhuunfaa ishee gootee yuuraaniyeemii kana fudhachuu wanti jedhamullee hin jira. Kunillee sababa waraanni yookaan ka'umsa waraana bara kanaa bara 2026 kana kan itti fufsiise jedhameeti kan inni eegamu. Inni biraa ammoo saamicha boba'aati. Akkuma beekamu addunyaa kana irra Iraan biyyoota boba'aadhaan badhaadhan jedhaman keessatti kan isiin ramadamtu. Biyyoota kana keessaa bishaan boba'aa caalaa gatiin itti qaala'u jedhameeti kan Iraan yeroo hedduu kan inni kaafamu. Boba'aan ishee addunyaa kana irratti dhiibbaa inni uumaatiin jiru hundi keenya iyyuu argaatii kan inni jiru. Ameerikaan boba'aa kana fudhachuudhaaf illee kaayyoo ni qabdi jedhama. Kanaammootu akka sababaatitti wanni ta'ee Doonaald Tiraamp bara dargaggummaa isaa osoo waa'ee siyaasaa kana keessa hin seenin waggoota 39 har'aa dura wanti inni haasaheetu jira. Haasaa afgaaffii yookaan intarvii miidiyaa tokko waliin taasiseen boba'aa Iraan keessattuu amma naannawa odola Iraan kana keessa jiru guutumaan guututti fudhachuu qabna jedhee dhaadannoonni yeroo san dhaadate guyyaa har'aa kana ammoo aangoo waan qabateef aangoo kanatti fayyadamee boba'aa kana kan ofii taasisuudhaaf karoora waraana kanaati jedhameeti kan inni ka'u.
odeeffannoowwan kana fakkaatan nutis akka televezyiinii Hamiltanitti guyyaa guyyaadhaan hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanarraan ammoo keessummaa waa'ee kanaa itti dhiheenyaan yookaan hubannoo qabu jedhamellee isiniif kan dhiheessinu ta'a. Yaadni keessan ammoo yoo jiraate karaa koomentii yuutuubii akkasumas feesbuukii miidiyaalee hawaasummaa Hamiltaniin nu biraan gahuu kan isin dandeettanidha. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa asumaan goolabneeti kan nuti jirru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.